Kanan amma jedhe kuni normaalii bara durii teknooloojiin amma kanaatti hin gurguddanne. Kanaaf namoonni kun kan isaan ittiin wal argani karaa addooyyee isaanii fa'aadha, karaa xalayaadha. Yeroo baay'ee yeroo isaan gabaa deemanii laga bishaanii fa'aattidha. Al takka takka immoo jira. Yeroo ati haaluma tokkoon utuu isaaniif hin mijatiinis haa ta'u haala ta'e tokkoon gaafa abbaan sun harkaa kee jalaatii dhokatu yookaan mucayyoon sun gaafa harkaa isaa jalaatii dhokattu taa'ee dargaggeessi kun naannaa Wallaggaatti kan inni weeddisudha. Geerarsi kun yeroo baay'ee jechuun jibba koodhaaf na baqachaatti jirtamoo haalatu siif hin mijanneef baddee anaan yaada natti buusee jira maal taatiidha yaada jedhudha. Ergaa akkas jedhudha kan inni dabarsuu barbaadu. Kanaaf bara durii keessatti nama tokko gaafa miisfootuun yookaan gaafa yaadduun rakkina badee fi namni sun si jibbee badii isaa adda baafachuuf yeroo ati rakkattuun jiraata. Kanaaf geerarsichi akkasidha jechuudha. Deebi'ee dhufee Wallaggaa keessatti muki bunaa muranii hin gatanii muka bunaa normaalii waama beekamaa jirudha. Goshoruu jechuun mukni sun damee akka inni baafatu iji isaa akka baay'ee dabalu gochuudha. Kanaafdha kan ittiin wal fakkeessuu yaale. So gabaabumatti dargaggeessi Wallaggaa tokko yeroo jaalalliinsaa cal jettee jalaatii baddu geerarsa inni geeraru kaa'ammaa taatii jechuudha. Kanaaf yoo goshoruuf ta'e malee muka bunaa muranii hin gatanii yoo dubbiif ta'e malee cal jedhanii akkasiin hin badanii jechuun baduu sana keessa iccitii jiru sana baruudhaaf yaalii taasifamu jechuudha. Kanumadha gabaabaatti jechuudha.